EIDL grant kuma kudhanii warra qualify godhanii fi SCBN emailii erguu jalqabe. Akkam jirtu fayyisaadha. Egaa kana dura akkuma beeknutti SCBN EIDL grant kuma kudhanii warra qualify godhanii fi emailii erginaa emailiidhaan kontaaktii goonaa nu eegaa jedhanii akka turan hundi keenyayyuu ni beekna. Egaa haaluma kanaanii February 2021 SCBN warra qualify godhaniif emailii erguu jalqabeera. Tokkoffaa warra kana dura December 27 dura EIDL loan isa tolaa kanaaf apply godhanii isa tolaa 1,000 amma 9,000 argatan. Isa warra kana dura apply godhanii 1,000 amma 9,000 isa tolaa argatan. Ulaagaa isa lammaffaa kanas, ulaagaa isa EIDL lammaffaa kanas warra guuteef gaafa February 2021 emailii erguu jalqabeera jechuudha. Egaa emailii sana akkuma argattaniin dookumentii SCBN sin gaafatu sana atattamaan gara SCBN geessuu jalqabaa jechuudha. Egaa maallaqni kun waan dafee dhumuuf SCBN waan sin gaafate sana yeroodhaan emailii keessan follow up gootanii dookumentii sana SCBAf erguu qabdu jechuudha. Asirratti akeekkachuu kan gochuun sinirra jiru hattoonnis akkasuma immoo emailii ergaa jiru waan ta'eef emailiin suni SCBA irraa yommuu dhufu @scba.gov jedha. @scba.gov jedha waan ta'eef emailii sana addaan baafachuu qabdu eessaa akka inni dhufe. Kuni kanadha. Inni lammaffaan warri kana dura December 27 2020 dura EIDL loan tolaa kanaaf apply gootanii gatii maallaqni dhumee fi isa tolaa kana hin argatiin warri haftan ulaagaa isa EIDL lammaffaa kana isa 10,000 kana yoo guuttan ulaagaa kana yoo guuttan yommuu jedhu galiin keessan persentii 30 sababii koronaatiin gadi bu'eera yoo ta'e hojjetoota 300 gadi ka qabdan yoo ta'e low income area jiraattu yoo ta'e low income community keessa jiraattu yoo ta'e warra jalqabaa sana erga kontaakti godhee fixeef warra jalqabaa jechuun warra kana dura sakkuma tokkoo fudhatee isa lammaffaa kanaafis qualify godhe erga kontaakti godhee booda warra ciruma ishee kana dura hin argatiin warra amma garuu qualify godhaniif emailii erguu jalqabaa jechuudha. Kun yeroo yoomimmoodha kan inni erguu jalqabu warra kana dura hin argatiin warra saammaa garuu qualify godhu isa jedhuu fi SCBN timetable hin baafne akkuma warra jalqabaa sanaaf ergee fixetti isaan warra lammaffaa kanaafis erguu jalqabaa jechuudha. Inni sadaffaan warri December 27 dura applying godhiinoo yookaan immoo warri December 27 2020 booda EIDL loaniif apply godhaniyo yoom kontaaktii ta'u kan jedhudha. Egaa warri December 27 2020 booda apply godhanii garuu SCBN yoom akka kontaaktii isaan godhu kana dura ibsa hin baafne. Akkuma ibsi ba'een yookaan odeeffannoon haaraa ba'een asumarraan dhufnee gurra sin buufna. Egaa akka akeekkachiisaatti kan hin jechuu barbaadu tokkoffaa applikantii baay'eetu jira waan ta'eef utuma qualify gootaniiyyuu torbee holii torbee tokko lamaa ol fudhachuu danda'a SCBN amma kontaaktii sin godhutti. Kanaafuu emailii keessan yommuu apply gootan fayyadamtan sanarratti SCBA hordofaa kan hin jedhudha. Lammaffaa akkuma hin jedhetti emailii suni eenyurraa dhufa seedhu make sure @scba.gov jedhurraa dhufuusaa addaan baafachuu qabdu hin jedha. Egaa odeeffannoo kun waan faayidaa qabu yoo ta'e best one financially subscribe like share godhaan jedha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.